Shamsi laughs into. Shamsu. Kabajamtoota ta'e nagaan keenya bakka jirtan hundatti addunyaa hundarratti isin haa ga'u isin jedha. Egaa mee har'a waan tokko isin yaadachiisuu barbaada jechuudha. Maaliif haala yeroo wajjin waan deemu qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Maali yoo jettan haalli yeroo ammaan tanaa biyya teenya keessatti yeroo ammaan tanaa jeequmsa hamaatu deemaa jira. Siyaasni garmalee oo'ee garmalee finiinee jira jechuudha. As keessatti Facebook fi Twitter irratti wanti adeemaa jiru namoota hedduu yeroo ammaan tana irratti gubachaa jira. Facebookin irratti cufamaa jira. Twitter irratti cufamaa jira jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabna? Fakkeenyaaf koomentii kennitan afaan Amaaraatiin ta'e afaan Oromootiin yeroo barreessitan fakkeenyaaf nafxanyaa jennee yoo barreessinu jechuudha. Yeroo waan akkasii barreessinu sakandii takkatiin turu. Akkasuma wantoota afaaniif dubbachuun tolle wantoota arrabaa afaan Amaaraatiin ta'e afaan Oromootiin yoo waan akkasii sanniin barreessitan gabaajee yookaan wanti kanaan simboolii itti makaatii barreessaa jechuudha. Haala sanii yoo ta'e homaa rakkoo hin qabu dhiibban isin hin ga'u. Yookaan immoo usneetuma barreessuun hin barbaachisu. Koomentii jalatti yeroo suuraa hanqina qabu nama jalatti erginu yeroo sanis namarratti cufa jechuudha. Akeekkachiisa yeroo lama sadi namaa kenna sana booda yeroo dheeraaf namarratti cufuu danda'a jechuudha. Kanaaf mee haala inni itti namarratti cufuu fi wantoota namarratti cufsiisan irraa fakkeenya tokko isin agarsiisa jechuudha. Haala itti Facebookin namarratti cufu wantoota inni nama adabsiisuun keessaa fakkeenyaaf mee Facebook keessa seennaa jechuudha. Facebook keessa yeroo seenne mee koomentii jalatti waan tokko barreessina fakkeenya jechuudha laala. Amma fakkeenyaaf koomentii kana jalatti asitti haala itti barreessuu dandeenyu isin agarsiisaa jira jechuudha. Namoota hin beekneef namoonni hedduun ni beektan haala kanaan akka of eeggannoo gootan ni beekna. Garuu namni hedduun yeroon inni irratti cufatu yeroo morka keessa seenee aarii keessa seenee koomentii waan jecha namichi sun achirraa maxxansanii wal qabsiisee asirraa waan nuti achi koomentii goonu santu aariidhaan yoo keessa aarii keessa waan taane barreessine yeroo sanitti jechuudha aarii lama dabalanna jechuudha. Facebook kan irratti cufateefis ni aarra kaanifis ni aarra jechuudha. Kanaafuu yeroo barreessinu of eeggachaa maal goonaa fakkeenyaaf nafxanya jennee yoo barreessine maal goonaa naa barreessineet simboolii tana lama yookaan sadii yoo barbaadan takkas godhuu dandeessanii haguma kana itti fayyadamna nafxanya. Haala kanaan barreessina. Haala kanaan yoo barreessine salphaa baay'ee tokko salphaadha. Nummiidhu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama irra guddaatti jechuudha. Akkasuma immoo afaan Amaaraatiin yeroo barreessinu jechuudha. Warri afaan Amaaraatiin barreessitan maal gootanii na tana barreessitanii simboolii itti dabaltan jechuudha. Kunoo haala kanaan nafxanya. Haala kanaan warri afaan Amaaraatiin barreessitanii yoo jettan uummata akka isiniin adabu maaliif kan nama qabu sun kompiitara waan ta'eef jechuudha. Kompiitara waan ta'eef haala gosa hedduun arrabsuu dandeettan waan barbaadan jettanii arrabsuu warra arrabsitan jechuudha. Warri yookaan aariidhaan deebisaa kennitan deebisama arraba qofa miti deebisamuu yoo ati kennite haala kanaan sirratti cufuu danda'a jechuudha. Haala kanaan yoo barreessitan isin irratti hin cufu. Garuu immoo noormaali yoo isin barreessitan nafxanyaa jettanii yoo isin barreessitan haala kana yoo kan noormaalii barreessitan taate ammumatan isin irratti cufa jechuudha. Daqiiqatti isin irratti cufee yoo isin adabsiisa jechuudha. Torbaan tokko bultii sa'aatii 24 bultii 24 ji'a jechuudha. Haaluma kanaan itti fufee cufuu danda'a namarratti jechuudha. Yeroo dheeraa namarratti cufuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma guyyaa 3 na adabee jira. Guyyaa 3 na adabe. Guyyaa 3 na adabe amma fakkeenyaaf haala kanaan kunoo haala isin agarsiisu kanaan argitanii amma kana kunoo jecha tana jedhe kunoo jecha haga tanaa dubbadhe jechuudha. Kunoo zarraaf yaazuu liqa qunyaatti balbaala jedheen warra shaalalu san argeet warra shaalalu san jalatti koomentii haga tanaa barreessi. Isima tanaan guyyaa 3 na adabe kunoo laala sirii da'e kunoo sini galee haaluma kanaan amma guyyaa 3 na adabe amma duras na adabbii qaba. Haaluma kana yoo kan itti fufu taate adabbiin isaa itti fufa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo namoota hedduun haala kanaan adabamanii jiran namoota hedduu adabaa jira jechuudha. Gama biraatiin immoo koomentii yeroo kennu koomentii jalatti jechuudha. Koomentii suuraadhaan ibsu jechuudha. Suuraawwan akkanaa kanneen fakkeenyaaf suuraan kunniin kaa'atseewwan bara durii ilmaan Oromoo fanniftee yeroo isaan fannisanii dibbeetumaa baate jechuudha. Dibbeetumaa ililchaa fannisaa turan jechuudha abboota keenya. Kanaaf yoo nuti aariidhaan kana jalatti maxxansinu mootu Facebookiin immoo nu adaba jechuudha. Facebookiin immoo nu adaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan of eeggannoo godhuu barbaachisa. Suuraawwan akkanaa kanneen koomentii jalatti hin kennina. Kana qofa osoo hin taane kan birootis fakkeenyaaf haala kanaan kan argaa jirtan kun waboodha.
waboo ta'ee waraana biraan ta'ee akkasii walumaa galatti waraana ibsaa. Kanaaf jechuudha haala kanaan fakkeenyaaf waraana akkanaa kan nama ajjeesu kan nama qalu kan lola keessaa waan akkana kanneen feesbuukii keessatti koomentii jalatti ta'ee bakka biraatti haala kanaan maxxansuu irraa of eeggachaa godha waan akkana kanneen jechuudha. Maaliif nama adaban waan ta'eef. Egaa haala amma isin agarsiise kanaan yoo eeggattan homa takkaa hin ta'u isin jala homaan ta'u jechuudha. Kanaaf isin jala fakkeenyaaf yeroo tanatti yeroo haala kanaan ho'i jiru kanatti yeroo haala kanaan dubbiin biyya keessaa fi biyya alaa bakka hundaa qabsoon Oromoo finiinee jiru kanatti feesbuukiin isinirra yoo cufate yookaan tiwiitarri keessa yoo cufate baay'ee tokko isinitti dhagahama jechuudha. Waan tokko maxxansuu hin dandeettan poost godhuu waanuma tokko koomentii illee kennuu hin dandeettan jechuudha. Haala kanaan immoo yeroo dheeraa ji'a fakkeenyaaf ji'a tokko osoo hin fayyadamne yoo teesse dhiibba sirra gaha jechuudha. Kanaaf osoo dursa sirra hin geenne haala amma isin agarsiise kanaan namoonni hin beekne namoonni waan kana hubannoo hin qabne namoonni hedduun ni beektanii namoonni hubannoo hin qabne garuu haala kanaan uf eegaa irra guddaatti haalli itti feesbuukiin gubatu haala kanaan nama harkaa gubachaa jira. Irra guddaa isaa haala kanaan warningi namaa kenne yeroo muraasa warningi namaa kenne sana booda namarratti cufa jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa ji'a tokko namarratti cufa jechuun dhiibbaa guddaa yeroo kanatti jechuudha. Yeroo information haala kana argannu kanatti jechuudha. Kanaaf haala kanaan uf eegaa tanuma isinittiin barbaade maaliif ana waan naqunnamee beekuuf namoota hedduu yeroo ammaan tanaatti namoota hedduu dhiibbaa haala kanaan irra gahaa jira jechuudha. Namni tokko fakkeenya yoo inni achas maxxanse isaa kana nu aarsee aarii keessa illee yeroo sanitti deebisaa koomentiin kennaaf yookaan immoo suuraa wayiitti suuraa edit ta'e yookaan footoshoop ta'e wayii fuunee jalatti ergina jechuudha. Yeroo kana ufitti aarii baane malee isa homaa hin goone asuma gara daqiiqaa takkatti yeroo masa warreen ingiluu kennu irra cufa jechuudha. Sa'aatii 24 yookaan guyyaa 3 maadha. Yookaan immoo yoo san dura adabbii yeroo 2-3 jiraate ji'a afaan irra cufuu danda'a jechuudha. Guutuullee dhabamuu danda'a. Kanaaf haala kanaan dhiibbaan akka nurra hin geenye dursinee of eegutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wanta inni qabte wanta inni tani isinii kaasuu dhufe maaliif waan narra ga'e waan ta'eef yeroo ammaan tana guyyaa 3 adabamee taa'aa jira jechuudha. Anumtu jechuudha. Amma duras 7 na adabe. Haaluma kanaan hanga ammatti ji'a nan adabne gaafa guyyaa 24 na adabe sana booda immoo dhiibban isaa hamaa ta'a jechuudha. Kanaafuu waan argee maxxansu of eeggannoon deema jechuudha booda. Haaluma kanaan isin hunduu of eeggachaa deemati. Facebook keessa waan barbaadne irratti maxxanfadha. Koomentii keessan illee haala isin agarsiise kanaan suuta jettanii koomentii godhu yoo barbaaddan arrabsuu yoo barbaaddan waan feetan jechuu dandeettan. Arrabsaa isin hin jenne. Kanaaf akkasitti jabaadhaa. Tanuma isin yaadachiisuu dhufee taan itti yeroo biraa walitti deebina. Warri YouTube chaanalii kennaaf haaraa taatan immootu subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma like share gochuu hin dagatina. Nagaa naaf ta'a. Nagaa naaf jiraadha.